يفعل يورك سموه هاي سمالتو جربيتا أفان أروموتي على أفان جرو أكوان أفان ماراتي ديتيحت الدنيا تنون ده أفان ماراتي سار أفان ماراتي سافت الدنيا يجو سيقالي سمين تنيسر راد فتاة خيسي انتبهت أما فيروس ونقل فيروس أكا لافوت فيون دنديني يو أبتشيف ولا نمالي نمني فيسون دنديني يجو دوبارا كونسو مال قوتي أفان ماراتي في هادو وأن أفان مارا جرو غمان التركيز في هادو jechoota fakkeenyaaf bara kana duras haasaatiin ture dhiquu fi miicuun afaan oromootiin adda addaa jenne garuu afaan amaaraatiin tokkootu jira maaxabii sana afaan oromootiif fidanii afaan oromootiif tokko godhuutu jira makiinaa miicuu fa'aa jechuutu jira makiinaan hin miicamtu balaan feetu osoo addunyaa tan rabbuute makiinaa miicuu hin dandeessu. Miicuuf mee dhiquu kana adda miicuu dhiquu. Miicuu jechuun shukkumuuf keessa qabdi micciiruutu keessa jira. Makiinaa micciiruu kan namni hedduun hin beeku cuunfuu jechuu dandeenya. Micciiruu nama beeka akka wanni sun goggoytuuf yeroo micciiruu. Micciiruu jechuun akkana godhuu jechuudha. Makiinaa gokkana gootee adigaame goggoo bishaan irraa gacuunfu jechuudha. Akkas jechuudha miicuu jechuudha. Waan miicitee ni micciirta. Miicitee micciirtaa jechuudha. Wanni dhiqamu immoo micciira. Kanaaf makiinaa ni dhiqamti malee makiinaan miicamtu addunyaa tana. Wanni miicamtuu fi wanni dhiqamtu adda addaa jechuudha. Garaagara malee. Garuu afaan Oromoo afaan Amaaraa keessatti akkuma jechuudha. Afaan Amaaraa keessatti makiinaa maaxab libsi maaxab galaan mattaaxab akkasii bakka. Amma yeroo tokko waan yeroo hedduu dubbachaa turre ifaa dhaamuuf ifaan baduufaa bishaan baduufaa kana. Fakkeenyaaf amma yeroo adda addaatti amma miidiyaalee fa'aa qeequu jirtaati. Miidiyaaleen afaan Oromoo yeroo waa barreessan afaan Oromoo fayyadamuu jiru fayyadamuutu jiru jettee addatti. Wannummaan afaan Oromoo balleessi bar miidiyaadha. Rakkoon guddoon bara afaan Ingilizii keessa amma dogongorri ni jira beekaa. Afaan Ingilizii keessa dogongorri ni jira. Dogongorri afaan Ingilizii keessa jiru gara miidiyaan dhufu. Yaa sirra wanta akkasii gaafadha. Ministeera muummeeti moo muummee ministeeraati? Amma wanni guddoon maali beektaa afaan Oromoo keessatti amma ministeera muummee fi muummee ministeeraatu jechuun afaan Oromoo keessa silaa itti aanne jechuun kun ni jira. Amma ministeera jechuun afaan Oromootiin qondaala jechuudha gabaabatti. Jechuma ministeera ju'uu bara afaan Oromoo keessa barbaaduu dhabuutu kun ministeera muummeeti moo ministeera maaliiti jechuu fide muummee fi maammee jechuu wanni fide sani. Amma maaliif si jabeeta? Miidiyuma afaan Oromoo gabaasu ta'eeti tokko itti aanaa muummee ministeeraa jira tokko immoo itti aanaa muummee ministeeraa jee miti ministeera muummee itti aanaa jira jechuun muummee ministeeraatii fi karra qaban oolla ministeera muummeetii fi muummee ministeeraa kamtu dursuu qaba amma gaafni. Laal wanni kun maal jechuun prime minister jechuun bare yoo jecha ministeera ijuuf fayyadamnu taate prime jechuun muummee jechuudha. Ministeera jechuun ministeera fayyadamne mire silaa. Fayyadamne. Ministeerri kun muummeedha jechuun jira. Muummee jechuun the prime si galee ministeerota hundarra ka guddaa jechuudha. Guddichi muummeen. Muummeen. Si galee ministeerri kun ministeerri hedduu jira ministeera hedduutu jira. Ministeera daldalaa jira ministeera bishaanii jira akkasii jira miti. This is the prime. Ministeerota kanarratti muummeedha inni jechuudha. Muummeedha. Kanaafuu eenyu jechuudha. Ministeera muummee jechuun ni qabna jechuudha. Ministeera muummee jechuun qabna. Ministeera muummeedha. Isatu ministeera muummee jechuun qabna. Muummee ministeeraan jaamu. Amma muummee ministeeraan jaamu. Muummee ministeeraan jettu. Ministeera muummee jechuun jirta. Laalmaa dogongorri jiru beektaa. Ministeerri muummee jechuu qabna guyyaa. Itti aanaa pirezidaantii fi pirezidaantii itti aanaa fa'aa jira amma fakkeenyaaf obbo Awwaluu Abdii itti aanaa pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa kajuu jira. Pirezidaantii itti aanaa kajuu jira. Laal amma waluma fakkaatti. Isa kana maaliif sin jee miidiyaaleen garaagaraa yeroo barreessan akka adda addaa fayyadamanii barreessanii tokko akkas jee barreessa tokko kana jee barreessa. As keessatti ammoo dhaloota kan dogoggorsu jira akka itti barreessinu jechuudha. Wanni jechuu barbaade wanni kun waan afaan Amaaraa isaa irraa tiraansleet as ta'e fakkeenya afaan Amaaraa amma achirraas dubbatama. Xaqalaa ministeera jaamaa mire achirraas dubbatama. Isaanis akkasii barreessuu yaadaniiti immoo wanni kun maaliif ta'edha amma yeroo garaagaraa yeroo adda addaatti waan ta'u ni garra jechuudha. Jechuun amma afaan Amaaraatiin illee mormaa jirta. Akkuma isin jettan fakkeenyaaf amma wal keessa oofuufaa jechuudha. Wanni kun maalirraa maddeetti hatta miidiyaaleen fakkeenyaaf miidiyaa afaan Oromoo oguu barreessituu afaan Oromoo eeguu qaba. Seera afaan Oromoo osoo hin cabsine eeguu qaba. Miidiyaan waan kana maaliif godhuu danda'a? Laali. Miidiyummaan afaan Oromootu jalqaba hogguu eegalu afaan Amaaraa irratti hirkatee eegale. Afaan Amaaraa irratti hirkatee eegale gunsiin jiru maddi oduu afaan Amaaraatiin jira jalqaba.
maddee oduu afaan Amaaraatiin waan jiruufi afaan Amaaraarraa hiikaa jechuudha. Translate fayyadamu. Bakka adda addaa guddaa qusama miidiyaan jalqaba eessa ture. Miidiyaan afaan Oromoo raadiyoo Harar ture, raadiyoo Itoophiyaa ture. Raadiyoo Itoophiyaa kan Finfinnee kana jechuudha. Jarri kun oduu takka yoo dalaguudhaaf gabbahanii oduu bakkirraa harkatan afaan Amaaraatiin harkatan. Bariinumaa yeroo duraa takka afaan Amaaraa yoo hin beekne oduu dalaguu hin dandeessu. Afaan Amaaraa beekuu qabda. Oduma afaan Oromoo dalaguuf. Silaa ati galaalcha afaan Oromooti garuu afaan Amaaraa beekuu dirqama jechuudha. Afaan Amaaraan beektu taanaan abadan oduu dalaguu hin dandeessu. Maddii oduu ta'eeti afaan Amaaraati waan ta'eef. Sanirraa fuudhaniiti amma kan biraa dhiisa akkuma itti nagee gaafatanu kabajamtoota daawwattoota keenya. Galee የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን jechuudha. የተከበራችሁ kabajamtoota malee bara afaan Oromoo keessatti jaalatamaa nama hin jettu jechuun nama jaalatamaa jette malee galee nama kabajamaa jette malee kabajamaa nama hin jettu. Hin jaamu kas. Hin jettu abadan maal jechuudha. Akkam jechuu qaba. Kabajamaa namaa jaamu malee daawwattoota kabajamtoota hin jaamu. Nama kabajamaa jette nama diimaa jette malee diimaa nama hin jettu. Wayii naada chiiftes keessatti afaan Amaaraa afaan Oromoo keessatti yeroo gaazexeessonni oduu dubbisan erga dubbannee filma dubbanna. Dhumarratti yeroo dubbisan jiraam ta'eemu himeemu wanta jiru tokko jechuun inni sun akkamii fakkeenyaaf wanni afaan gaazexeessummaa keessa jiramoo akkamii. Waan kana dur afaan Amaaraa irratti hin dhage. Jechuun amma fakkeenyaaf gaazexeessaan tokkos yeroo dhufe akkuma gaazexeessaan sun itti dubbisu laalee fa'aa akkasii dubbisu jiran amma heddummaatee jira. Seegalee ilmaa oduun hin bareeddu fa'aa warra juu jira akkasii itti dubbisu baatan. Wanni sun seera afaanii keessatti akkamiin ilaaltan? Amma wannummaan namaaf hin galin maali beektaa? Oduu dhageheeti amma namni kun dubbisuuf bat jechuun jira malee hagguun sagalee waraabu akkamitti waraabu qabaa waan jiru hubannoo takka illee hin qabu. Oduu jechuun bara afaan Oromootiin oduu namatti himta malee oduu namaaf hin qaraatu bara. Quraana miti oduun. Galee oduudhaa fi yedaloon barbaachisu. Ministeerri muummeen akkana ta'e jettee yoo himte dhume bara. Taa'em jettu. Taa'em hin jettu maali maal yoo barreeffama irra jiraate ayyaanni dubbifte barreeffama irra hin jiru dhufee jette dhufeem akkana ja'anii jiranii ni ittana hin jiru haa ittanuun ulaagaa oduu keessaa hin jirtu bara. Amma gaazexeessaa qofaa miti namni keenya amma keessaafuu namni uummata duratti as bahee waa haasawaa taasisu. Akkam taasisa. Hin ta'u haasan. Haasan godhu. Haasawaa ni haasawaa malee waan godhan haasawaa. Taasisuun hin jiru. Hin jiru akkam. Godhuunis hin jiru. Hin jiru. Haasawaa numa haasawaa. Haasawee hayyee. Haasawee afaan Oromoo fakkeenyaaf as dhiyeenya kana faagaa amma magaalaa faadhaan magaalli fakkeenyaaf naadoo qamadii faa naddoodha moo naadoodha. Wanni kun afaan Oromoo keessatti akkam amma saraagitti kamiin ilaaltan? Wanni akkanaa numa jira beektaa. Jechuun fakkeenyaaf amma waan amma afaan Oromoo yoo dubbattu waan adda addaatii miree waan kana akkamiin ilaaltati fakkeenyaaf wanni sun maalirraa bareechuuf immoo afaan Oromoo kana fakkeenyaaf magaalaadhaan magaala jechuun. Jechuun bar beektaan inni. Moo maqaan biraa dhabameeti fakkeenyaaf amma naadoon qamadii illee ni jira. Naadoon sun afaan Oromooti moo afaan Amaaraati? Duraati laalle rakkoon guddoon eessa jirti yoo jennee laalle harka 90 afaan Amaaraa hirkannee jirraan siin jee beekta. Afaan Amaaraa irratti hirkannee waan jirruufi afaan Oromoo bara waan biraa dhiisitii jechi baankii bakka bu'uura afaan Oromoo keessa ni jira. Ni jira. Afaan Oromoo keessa ni jira. Garuu rakkoon teenya maali beektaa? Bakkuma jiru san biiroo jiru san keessa hin baanu. Biiruma san keessa shir jennaa jechuudha. Biiroo san keessa maaltu jira afaan Amaaraatu jira. Saniifuu afaan Amaaraatiin shir jenna jechuudha. Akka nama umraa godhuu kaabaa dhaqee naanna'uuti. Achumarra naannawaatuma oolla malee gadi hin baanu Oromiyaan tun balloo nama miileenni meeqa keessa jiru ta'uu quban qabnu si galee. Sammumati jaka isaan shir jechaa oolaa. Amma wayii naada chifte dhiyoo kana sagantaa dalayitii irratti waan afaan Oromoo irratti yeroo hedduu ati konkolaataa jettee barreessitu. Makiinaa jettaa. Ammoo namni makiinaan tun afaan Amaaraatti jiru jira. Kabiraa dhiyoo kana waan dhageesse waan sirraa dhagee makiinaa afaan Oromoo keessatti sirbaa Yoonis Abdullaahi. Yoonis Maami. Alishabbo. Alishabbo.
matoo bilii faxuuraa makiin amma ni jira fakkeenya amma wayina dachite baankiitti waan dachifte bara baankii fi makiinaan ni jiranii afaan oromoo akkasitti bakka waan bakka buufnu ni jira. Afaan oromoo keessa jecha hedduutu jira jecha amma miidiyaa irratti akkuma agarreetti caccabsinee mimicciiree jajallifnee fayyadamnu kan bari hedduu afaan amaaraa irraa gattee nyaanne amma fakkeenyaaf boqonnaa jechuun maal irraa dhufe afaan ingiliziitiin chaaptar jedhanii bar waan si ajaa'ibsiisu bara amma jechuun kuni anna qaanfachiisa guugare afaan amaaraatiin raft oguu jaaniin nuti boqonnaa jenneen afaan amaaraatiin mi'raaf jennaan boqonnaa jenneen nutis mi'raafii fi rafti waa wal fakkaatuuf beeke mi'raafii fi rafti waa wal fakkaatuuf malee amma jechi rafti juu fi mi'raaf juu walitti hariiroo qabaateetiin egalee jechoota akkanaa hedduutu jira afaan amaaraa kan afaan amaaraa sanuu bar maal bakka bu'a wanni kun bar silaa yoo dhugumatti afaan amaaraa fayyadamne jennee hayaannuu taate qorachuu qabna afaan amaaraa sanuu jechi sun maalirraa fakkeenyaaf amma ijji kafinji kajuu kana harkaaf harkatti geessee bar ijji kafinjii kana finjii kanaatu ijjii fakkaateeti malee ijji harkaaf harka jenne malee ijji kafinjii fi ijjii fi finjiin bar waan adda addaati ijji jechuun finji jechuunis ijji jechuun adda ta'uu qaba jechuudha. Waan adda addaati waan adda addaatu walitti dhufee bar amma silaa wanni nuti godhuu qabnu maali jecha ijji kafinjii san maal ibsuuf fayyadaman ijji kafinjii hogguu fayyadamu namni afaan amaaraa sila afaan oromootti ni jira harkaaf harkattiin tun amma fakkeenyaaf ni translate godheette mire ni hiikeette ijji kafinjii sana hiikeette ni hiikne bar isallee ni hiikne bar maaliif jennaan finjiin hin hiikamne finjiin hin jiru harkaaf harkatti hambisee jira finjii finjuma san bar ijji godhe maaliif finjiin ijji fakkaatti waan ta'eef jechi isaa walitti dhiyaata ijjii fi finji kajuu kun walitti dhiyaata saniif jecha maal godhee ijji godheetuma hiike akkuma mi'raaf ajaan kana maal godhee hiike boqonnaa hiike amma dura bar rafti kana boqonnaa goonee hiiknee jira bar egalee saniif rakkoon guddoon maali jechuudha jechi sun waanuma san fakkaatu fuudhanii akka warra amma charchii tokkootu maal godhanii hiikanii atbiyaa beeta kiristiyaan kajuu hoosiftu jedhanii kan atbiyaa jechuu kana jechuudha. Atbiyaa jechuun silaa lookaal jechuudha. Jecha lookaal juu bakka bu'a. Amma lookaalii fi hoosiftu maaltu walitti fide? Gabaabatti bari yookaan aanaa jechuu dandeessa. Aanaadhaan bakka buusuu dandeessaa jechuudha. Malee hoosisuu jechuun bara harma baasanii aannan ijoollee xixiqqoo obaasuu jechuu bara. Egalee hoosisuu fi bataskaana maaltu walitti fide? Hanga sadarkaa saniititti dagatee jira jechuudha namni afaan oromoo guutuu dhiisee jira. Afaan oromoo guddate moo bahara afaan oromoo guddatu jira. Guddachuu jechuun jechuun wanni siin jeefamma gaa afaan oromoo afaan amaarraa hiikamee naan jettee mire afaan amaaraatiin bakka bu'aa jira naan jette afaan oromoo jecha hedduu qaba afaan amaarraa akkasii mire afaan oromoo guddate moo xiqqaate. Bara rakkoon amma deemu jiru tutuuni jechoota hedduu ajjeesu jirti. Amma jecha afaan oromootiin lamaa takka godhuu jechuun jecha tokko ajjeesuu jechuudha. Ala sanbooda deebiteetti hin fayyadamu. Egalee jecha lama rafuu fi ciisuun waan adda addaati. Ati fuutee mana ciisichaa yoo hojjettu hin taate. Mana hirribaa ta'uu qabaa sila. Amma ta'e hirribaatti deebina. Wagguu hirribni geetti deebina. Laale ciisuu fi rafuun waan adda addaa ta'uu beekuu qabata duraati. Manni kun wagguu ijaaramu. Kutaan kophatti tolfamte suni maaliif kaayoon isiin tolfamteef akka keessa ciisaniif akka namni keessa rafuuf akka rafuuf akkasuma jira rafuun sun maali hirriba wanni rafan sun saniifu siree ta'uu danda'a siree manaa kama ciisicha ta'uu dandeessi. Mana akhi maallee barra fakkeenyaaf namni dhukkubsate tokko ni ciisa ni ciisee egalee mana ciisichaa jechuun hin barbaachisu. Mana hirribaa hojjaamin hospitaala keessatti manuma hirribaatti fasilaas. Mana hirribaatti bari yookaan amma maqaan biraan ni jira bara fakkeenyaaf amma bakka gariitti deeraa jedhanii beedruum jechuudha deeraa jechuudha. Deeraadha. Akkasii. Amma deeraan badee jechuudha haala kana. Deeraan dhabamee jira. So maal godhu jira jechuudha jechoota afaan oromoo ajjeesu jira jechuudha. Kan biraa amma jechuma sagaraa yookaan sagaraa tan oromoon isaa fiddee jettee ilaalte sagaraa jechuun hariiroon isii ooyiruudha ooyiroo jiru wal qabatu. Ooyiruu naannoo manaa jirtuuni sagaraa jedhaniiti. Durii boolla qotanii mana itti tolchanii keessa seenanii udaanuuf mucaanuun hin jiru.
Saniif maal godha jechuun namni garuma ooyiruu isaa gaffiigeeti hajaa isaa bee ol deebi'a jechuudha. Eessatti gabbee jechuudha? Sagara gabbee. Bakki sun sagaraa jedhamti. Bakki sun Bakki sagaraa xiqqoon qubatti irraa. Eegas amma bakka mana kophatti irraa tolchan saniinis maal jechuun eegalan jechuudha? Sagaraa jechuun eegalan. Jechi kabajaa ka udaaniiti sagaraadha. Eegalee maqaan kabajaa ka udaanii sagaraadha. Hayyee kanaafuu yeroo sagaraa jennu udaan jechuu jirraa yoo itti ulfaate namni jecha biraatti bakka buusuu ni dandeemti. Jecha hedduutu jira afaan Oromoo keessa. Bakka gariitti majaa kaja'uu ni jira. Bakka gariitti zuulii kaja'uu ni jira. Afaan Oromooti jechuudha. Malee dhiiftee afaan Amaaraa finti beetu wanti mana fincaanii jechuun sirrii miti. Mana fincaanii sirrii miti? Sirrii miti. Sirrii miti. Mana fincaanii jechuun waan qaama namaa keessa jiru afaan Ingiliziitti bilaadar jaaniin bakka gariitti afuuffee ni jaaniin afuuffaas ni jaaniin. Mana fincaanii garaa keessa jira jechuudha. Garaa keessa jira. Malee mana fincaanii lafarratti hin ijaaramne jechuudha. As amma gara dhumaa dhufu jirra. Warra afaan Oromoo keessatti adda fi wanni kana mee adda baase yeroo hedduu ni ilaala. Yaada namaatiin ilaaltaa mire. Adda fi obboleettii abbaa afaan Oromoo keessatti maal jedhamti? Obboleettiin abbaa fi obboleettiin haadhaa mana warra tokko godhanii yaamantu jira. Akka afaan Oromootti. Amma obboleettii abbaatiinis adda. Obboleettii haadhaatiinis adda. Wanni huyyuu akkamii waanuma kanaa wajjin wal qabatu? Waanuma afaan Amaaraa wajjin wal qabatu wanni kun? Bakka gariitti wal qabata, bakka gariitti wal hin qabatu. Bakka gariitti Oromoon lachuutiin adda jettee hamtu ni jirti. Durumarraa eegalee warri akkasii yaamu ni jira. Irri hedduu garuu maqaa hedduutu lafa jirallee. Amma fakkeenyaaf obboleettiin haadhaa haboo jira, hindooyyee jira, indatoo jira, areeraa jira, eeshumee jira. Maani jechuun waan shantu jira. Waan shantu Oromiyaa tana keessa jira. Waan shanirraa nuti garuu maqaa biraa fayyadamu jirra jechuudha. Maqaa nama biraatiif kan nama jiru. Adaadaa. Adaadaan eenyu obboleettii abbaati. Bakka gariitti adiqoos ni jaaniin. Amma obboleettiin abbaa maqaa hedduun qabdu. Adaatu. Obboleettiin abbaa. Obboleettiin abbaa. Adaadaa yookaan adiqoo jettaan. Obboleettiin haadhaa garuu bakka adda addaatti maqaa hedduu qabdi. Bakka garii bakki adaadaa jedhanii amanni jirti. Lachuutu adaadaa jedhanii kaayaman jechuudha. Amma warrummaan haboo fi hindooyyee fi kana qabuuhu yeroo garii maal garamitti deema jechuudha gara adaadaatitti. San rakkoon maalirraa dhufti? Rakkoon gaafa nama Amaaraati jechuu jirra. Nama bari amma afaan Amaaraatiin akkoo fi akaakoon tokkuma hayaatuma jedhanii. Wanni adda baasanii maali? Akkoo fi akaakoo. Akkoo dhiiraatii fi akkoo dhalaa jedhanii. Akaakoo dhiiraatti fi akaakoo dhalaa. Seeta hayaate wanda hayaate yaani. Malee nuti amma akkoo jennaan haadha ta'uun beekame. Akkoo. Akkoon haadha haadhaa yookaan haadha abbaati. Akkas. Akaakoo jennaan abbaa abbaati yookaan abbaa haadhaati. Dhume. Malee akkoo dhiiraatiif akkoo dhalaa wanni jedhamu jiru. Akkoo jennaan dhalaa akka ta'e beekamee jiru. Akaakoo jennaan dhiira akka ta'e beekamee jiru. Gara haadhaatti isaa ta'u gara abbaatti isaa ta'u. Mee maammas siraati mataa jabaata jedha. Dhugaadha. Mataa kiyya qabatanii harkanii. Jechuun? Maaliif akkas jedhan ni beektaa? Xiqqoo ani namaa wajji waliin galu fa'aa jeetii yaada beektaa? Wanni namaa wajji waliin galu jee yaaduu fi ani gowwaa waan ta'e. Akkami beektaa? Gowwaa waan qabate gadi lakkisuu jaal. Maqmaaqsa akkas jedhamuutu jira beektaa? Maqmaaqsaa. Gowwaa fi qalamni waan qabate gadi lakkisuu jaal. Maammas Siraajiif qalamni waan qabate gadi lakkisuutti osoo jijjiiranii bareeda jeetii. Sirriidha. Maaliif jennaani gowwaan isaan beekan hin jiru kanama abaluu maqaan beekan kana yoo yaaman irra hojii jeeti. Maaliif jennaani sagantaa takka amma fakkeenyaaf za'a 8tti ganama eegallaa yoo jedhanii beeksisa baasani. Za'a 8 sanitti akkan eegalle ni beekna kanaafuu suuta dhahinaa jedha. Ani za'a 8 sanitti akka hin eegalle ni beeka garuu za'a 8 sanitti hin dhaqa. Gowwaa mireen si galee gowwumaa bara akka biraati yoo laata. Yeroo kabajje garuu. Garuu anna yaamanii 8 yaamanii abbichi yaame isa yoo fedhe haafu kanaafuu 8 hin dhaqaa jechuudha. Manaa namni hojii baanu kun hin eegalanii maa deemtaa jedha. Naman dhagu mata jabaata. Si galee wanni mataa jabaatan jechisiisu waan akkanaati beektaa. Mee amma asirratti waan yaadatu miti dhiyeessitu kana yaada adda addaa afaan Oromoo qubee irra dhiyeessitu kana namni yaada isii kana ni jira akka qeeqatti isaa ta'u akka komiitti. Hedduu namni yaada kana. Yaada akkamiifaa jirame? Yaadni jiru. Ana biraas waan jiru jira amma fakkeenyaaf namni si dhufanii ni haasofnaa yeroo hedduu Maammas Siraaj kun yeroo hedduu rakkoo ofa himaa
Sagalee rakkoo qofa hima malee inni yeroo rakkoo tokko furmaata himuu qaba. Fakkeenyaaf afaan Oromoo nu qajeelchee sirrii miti nuun jee yoo afaan Oromoo sirrii san nutti himuu baate nuti kam taana warra jiru jira. Wanni hubatamuu qabu maali bakka kanatti namni tokko beeyta fayyaan qaba homaa takka rakkoo takka illee hin qabu fayyaa jaan guutuun qaba osoo jiru ka'ee manaa kimaan dhaqu bara. Sagalee ati dhukkubaa si jira jechaanii ol ta'e hin dhaqunne. Ta duraatii dhukkubni qaama isaa keessa jiraachuu amanuu qaba. Egaa dhukkubni jiraachuu amane booda gara doktoraa deema jechuudha. Doktora barbaadu guusan deema. Amma rakkoon afaan Oromoo nuti wanni haalli amma keessa jiru rakkoon jiraachuu sanuun amanne namni harki caala. Rakkoo akkanaatu jira. Haaya ani makiinaa dhiquu miicuu hin jimaan rakkoo qaba faasiin jaalami. Jecha afaan Oromoo tokko asiin lib jechuu isaan argutti hin jiru. Danta dhaba jechuudha afaan Oromoo yoo akkana godhe maal rakkoo qaba afaan biraa irratti hin jiru bara. Fakkeenyaaf afaan Ingilizii jecha saayikoloojii jiru. Esiin hin barreessu afaan Ingilizii yookaan hawsiidhaan hin barreessu. Jechi saayikoloojii jiru piidhaan eegalama. Piin eegala. Garuu saayikoloojii esiin hin barreessu abbaan fedhe. Esiin barreesse maal rakkoo qaba esiin hin jiru bara. Afaan Ingiliffaa sanii barreessa afaan Ingilizii sanii barreessa. Sanumaan barreessa piidhaan eegala garuu saayikoloojii jee dubbisa. Garuu maal rakkoo qaban jiru esiin barreesse. Egalee inumaa yoo esiin barreesse dogongora yoo jedhan inni rifataa'u. Namni kamiin qoblaa jedha. Afaan Oromoo irra garuu waan akkasiin jiru. Qoblanii wajji qoblaa koomediyaan ifsee haa'u nama. Egalee waan nama qofalchiisee isa hojjiranne. Bar namni afaan Oromoo irratti ammaas namni isa qoflu hin jiru bar siif qoflanii namaa dogongoruu keeteef. Maaliif kun maalirraa keeti tuffii afaan Oromoo. Amma ijoollee gadii bara afaan Amaaraa ta dogongortuu jira bara. Saadis innaa saalis akkoo itti qoflanii jechuudha. Afaan Oromoo irratti hogguu afaan Oromoo caccabsee immoo inni qoflaniif. Egalee amma tokko afaan Oromoo caccabse taanaan. Afaan Oromoo caccabsuun sun akka wanni takka ilaalama. Akka inumaa tokko akka waan ariifummaa takka. Garuu afaan Amaaraa caccabsanii sodaatu. Afaan Oromoo itti qaana. Qidaamee jechuuf amma qidaamee yoo jedhamni itti qoflanii inni isaan danda'utti tattaafataa jechuudha. Dogongorri bakka tam akka jiru inni ni beeka. Ani saadis irratti rakkoon qaba faaja. Sigalee afaan Oromoo garuu rakkoo sanuu hubachuutti hin jiru jechuudha. Sigalee bakka tana rakkoon jirti. Bara amma dura eenyu wallisaa tokko gaddachuu ani gaddachuu illee hin dandeenye. Maali gaddachuun afaan Oromoo keessa hin jiru bara. Garuu waanuma afaan isaa keessa dhufe dubbate garuu namni dogongora dubbatte jeen illee hin jiru. Osoo afaan biraa ta'e jecha akkanaa isaa fidee jira. Ni quuqaa jechuudha. Afaan Oromoo garuu nama quuqa. Sun maali jechuudha? If ta'uu dhabuudha. If tuffachuudha. Galee afaan kee kana akka afaaniititti ilaaluu dhabuudha. Akkuma si dhufetti haasoftaa jechuudha. Saniif afaan Oromoo osoo beeku namichi ni walaallechuun qabudha amma. Fakkeenyaaf furmaanni yeroo hedduu rakkoo qofa haasaa warra jaaniif maal jettareeti. Maamma siraa rakkoo qofa nutti himee deemaa furmaata akkana godhaa maa nuuf hin jenne. Amantanii jiin rakkoon san jiraachuu yoo walii galle san booda furmaata deemnaa jechuudha. Bar dooktarri yogguu ati dhukkuba itti himattee dawaa siif hima bara. Malee ati mana kee teessee mana si dhufee ahoo dhukkuba kanaa qabdaa hootu dawaan si kan naasiin hin jiru bara. Saniif yoo dhukkuba sanirra walii galle rakkoon tun ni jirti ni jirti. Akkana jallisu jirra ni jira. Iskuuliin timirti beet jechuu jirra timirti beet jechuu jirra. Walii galle afaan Amaaraa reeku jira. Fardi beet jennaan mana murtii jechuu jira. Timirti beet jennaan mana barnootaa jechuu jirra. Beekamu jira. Maaliif iskuul jecha tokko. Yeroo jira afaan Oromootti irra. Timirti beet afaan Oromoo keessa ni jira amma. Jira. Mana murtii afaan Oromoo bakka bu'u ni jira. Jira. Gaarii jira. Yoo jiraate gaa himuu. Kabar amma rakkoo walii hagalu dhabar dura. Wanni amma haalli irra deemu jiru kuni dogongora dogongora. Furmaanni kanaa jettaan sambuutu. Sagalee nama dhukkuba isaa hin amanin itti dawaan himtu qaba. Dhiigaan kan nuyi namni kun ilaalamuudha. Amma laal wani sin jechuu barbaade yoo jiraate timirti beetii yoo jiraate maaliif hin himne yookaan immoo namni timirti beetiin kun afaan Oromootiin jiraachuu itti himu. Fakkeenyaaf amma dhugaa dubbachuudhaaf amma dhuguma san dubbachuudhaaf manni barnootaa jennaami manni barnootaa afaan Oromoo keessa waan birate waan jiru hin beeku. Ana qofaa miti dhaloonni qubee warra jaamu warri qubee barannee kuni akkasuma beeyna. Ati ammoo lakki timirti beetiidhaatu mana barumsatti hiikamee qofa jettee walitti himtee deemte ana akkamitti beekuu danda'a waan biraa kan ibsu. Bara amma beekuun qoftiin faayidaan qabu bara. Nuti hejjira baqa jujjira bara timirti beetiin nuti hejjira ka jujjira.
Sigalee nama akkanaatti akkam jettee itti himta. Maal akka godhuuf itti himta. Sigalee yoo dhukkuba san amanee dogongorri ni jira. Furmaata barbaadaa jechuudha. Furmaata oguu barbaadu kun furmaanni kanaa jettaan ni fudhataa jechuudha. Nama furmaata hin feene maal jetti waa'ee furmaata akkam jettee itti dubbata. Nama furmaata hin feene jechuudha. Nama rakkoo amaniin. Warri rakkoo amane sanii akkana dhugaa rakkoon tun ni jirti ni jirti. Amaneemi rakkoo tanaaf bargaa furmaanni kanaa jettaan jechuudha. Akkasii malee akkanuma lafaa kaatee furmaata qofa yaasooyite rakkootamii furmaataatu jirta duraati. Rakkoon sun beekamu qabda. Dura rakkoo isa wal barsiisuu qabna jechuudha. Rakkoo sun hundi eega irra walii galee booduma ammas sirrii qofti rakkoo beekuun maal faayidaa qaba. Ani rakkoo beekee hayya furmaataaf waan hin fayyadamutti hin jira. Amma jechootaan afaan Oromoo keessatti ni jira jee aduu fi ittiin fayyadamu. Garuu namni dhufee rakkoo san amaneetiin jira jecha kanaan maal jetta jee na gaafate kun ni jira jechi jeetiin kan naaf jechuudha. Jechuun amma paabilik waan uummata guutuu dura dubbachuu jirta waan ta'eef namni akkuma reefsi gaafadhe amma namni yaada akka qeeqattis yookaan immoo gariin si qeeqa gariin si kumata gariin ammoo sirraa eega yaada san. Fakkeenyaaf namni waan kana mamma sirraatti waan sirrii nu himii jee si gaafate hin jiru akkuma nama si gaafate. Ni jira keessan kana gaafatu ni jira kana gaafatu ittiin himaa jechuudha. Maali amma rakkoon biraa maali beektaa? Afaan Harargee barsiisuu jetta afaasiin jedhu. Duraati Harargee wanni jedhamu maali? Duraati Oromoo wajjin Harargeen maaliin hariiroo qabu? Mata kariroon Harargeen Oromoo wajjin qabdu hin jiru. Sigalee jechi Harargee isaa akka dhufee duraati qorachuudha. Isaanii jecha gara bahaa kanarraa dhufee nu barsiisuu jirti malee afaan Oromootiin miti jaan. Warri gara bahaa jiru kun Oromoo miti jechuudha. Sigalee nama gariitu jira waan gara baatii dhufu kan aduu malee waan biraaf fa'a. Waan bahaa dhufu tan aduu qofa jaalata. Wanni sanii ala jirtu isaaf diina isaati. Amma walumaan gara bahaa kana waan dhufu jechuun yeroo Arabaa wajjin wal qabsan fajja Arabni gara bahaa kana jedhamu. Inuma Arabni gara dhiyaatiin irra dhiyaataa bara. Sigalee yoo Suudaan fudhatte Suudaan gara dhiyaatiin irra dhiyaatti warri kaanis hogguu dhufu hara Finfinnee kanaan dhufa malee Arabni gara bahaatiin dhufu jiru Somaalee fa'aa taate. Maaliif wal qabsiisan jechuun wanni jechuu fedhee waan gara bahaatii dhufu kana keessaafuu gara Harargee lamaaniitii dhufu kana maaliif afaan Arabaatii wajjin wal qabsiisuu maaliif wal qabsiifama? Amantii malee waan biraatiif. Daawwattoota keenya kabajamtoota wanna kanaaf quuqamee gaa waa'ee afaanii kana haasa'uu isaatii fi lammiileen galata qabaa. Furmaanni maalii waan jiru haase maaliif waa'ee furmaata hin dubbanne furmaata wanni hin dubbannee fi dhukkubatu hin beekamin dhukkuba irratti walii hin galiin nama dhukkuba isaan amanin dooktarri wannummaanii dawaa isa buufuu hin jirtu jechuudha. Saniif jecha dhukkuba irra walii galaan furmaanni lafa jira dawaan guutte dhukkuba irratti walii haa gallu furmaataatti deebina wanni haasa'inus ni jira gara fuulduraatti lammii wajjin waan ta'eef yeroo biraatti dachaana. Gammatti gaa waliin turtanii daawwachuu keessaniif galata qabdanii hangasittuu kan nagaan jiraadha.